Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuu godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Oolmaan nagaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo ashamaa. Kun sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata Sadaasa bultii 16 bara 2021ti. Turtiin keessa nagamaa kurfii keenyaatti nu faana ta'uuf kan isaan hawwatu ammoo natiigi dhugaasaatii anis anaa dhufu jedhee dhiyaadha. Miidiyaan hin jiru. Waa tokko irraa isin erguu hin dandeenyu, isin agarsiisuu hin dandeenyu. Kun akkasumas lallaallee tubattubanii waa tokko yoo waraabnillee maaliin akkasii dabarsinu. Karaan deemnee haattaa waraabnillee ragaa funaannee isin bira dhufuudhaaf karaan dhufnuun hin jiru. Marfamneetti rakkoo cimaa keessa jira. Duraa fi dubri keenya diina. Magaalaa Finfinnee keessatti yeroo seenaa kana dhalattoota Oromoo ta'anii fi dhalattoota Tigiree ta'anii warra Tigireedhaan isin dhuunfaadha jechuudhaan warra Oromoo ta'an immoo isin shaneedha jechuudhaan maqaatti moggaasanii namoota baay'ee qabanii dheedhaa jiru. Kaan immoo waraqaa eenyummaa kana irraa gaafachuudhaan namoota baay'ee irratti qabee. Sagaleen ammaan kan ulduraa duuba san dhageessifne kunniin gara kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo Magaalaa Sambateetti bilbiluudhaan duula duguuggaa sanyii humna lafoo fi xiyyaaraan mootummaan Koloneel Abiy hawaasa Oromoo kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo Magaalaa Sambatee fi onoota Konyaa Walloo garaa garaa irratti raawwataa jiru qoratuuf gara Magaalaa Sambateetti bilbiluun odeessa guutuu Oromticha tokkorraa arganneef gara giddugaleessa Oromiyaa Magaalaa Finfinneetti bilbiluudhaan qaamonni mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaa Magaalaa Finfinnee naannoo san keessa maruudhaan mana sakattaa jiraatu waraqaa eenyummaa ilaalanii yoo Oromoo taate mana hidhaa guuraa jiraatu irratti odeessa arganne keessa ijoo dubbiseensaa fudhannee san dhageessifneedha. Turtiin keessa nama sagamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana ta'u saniin jechaa jalqaba irratti gara kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo Magaalaa Sambateetti bilbiluudhaan haala hawaasni Oromoo Konyaa Walloo keessa jiru irratti odeessa guutuu arganne isiniif dhiyeessuun saganticha saaqan itti dhiyaadha. Kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo Magaalaa Sanbatee illee dabalatee naannoon suni kaleessa galgalarraa jalqabeetu xiyyaaraa fi meeshaa waraanaa gurguddaa lafoon illee hawaasa Oromoo Walloo baasaa jiru. Namni kan jirullee kan du'e waallatuu hin dandeenye dhalaa dhaltiillee akkatti addaan facaatee rakkoo hamaatu si mudataa jira dhageenyaa. Mee haleellaan xiyyaaraa kun kalee galgala eessa faatti ka darbatame? Haleellaan xiyyaaraa kun Magaalaa Sambatee ergaa galgalarraa jalqabee ilaa lafti bareetu nu rukutaatuma bulee. Gara yeroo 16 boombii gadaree jedhu xiyyaara yeroo 16 deebee dubbiin kun dhugaa? Sirriidha. Magaalaa kana akka waan nama gartee namni namummaa nama ta'e akka kanatti magaalaan manoota walitti aanee ijaaree kan namni akka jiruun keessa jiru irratti ilaale. Ibidda kana samaarraa gadeetti roobaa bulee halkan guutuu akkuma nutti hareen akkasumatti bulee jechaadha. Garuu lakkoofsi hangana jedhamee waan hin beekamne. Amma ganama kana maditti nurratti haraa ta'e egaa halkan ammoo diroon kana nurratti haraa bulee jecha. Xiyyaara guyyaa kana ammoo laal dirooniin ammuma kanallee yeroo ati nama bilbiltu kanaan duratti ammumaan kanallee laale as weetu jecha dheenyuma kiyya kana jecha. Naannoon magaalaa kun amma lola deemaa jira, ibidda deemaa jira, karaan irraa olii keessaa baanillee hin jiru. Jalqaba uummata kana akka keessaa karaa baadiyyaallee hin baqanne dhufaniitti osoo lolli hin gahin magaalaa kana guutuu nutti naannessanii namni waraqaa eenyummaa hin qabne hin baasan as keessa uummataan jedhanii ka'alaa jirulleen ka waraqaa eenyummaa qabu malee hin seenu. Namoonni biyya keenya kun irra hedduun amma waraqaa eenyummaa kana hin qabani. Maaliif jennaan gamtaa olii fi gadi hin deemne waan hin barbaachifne nama tokko tokko akka naggaadee kana yoo ta'e malee waraqaa eenyummaa kana irra hedduun keenya hin qabnu waan kanaafuu namuu akka jiru asuma kee jira.
dararaa hedduutu uummata keenya kanarra gahaa jira gaa nama tahee namni ilma namaa tahee akka akkanaa kana namarratti hin raawwatu bakka waraanni isaa ilaa malee dhukaasa kana ila geessan ilaalaa nurra darbamaa jira jecha anumaa kana wallaahi rabbii tokkicha na baase jecha laa namni nu biratti dhumeeti gadi guurame hospitaaluma uummatuma amma gartee waraanaa kana doktorota isaanii biraan dandeetuma yaalaa jira jecha kan miilirraa ciccitu kana gartee battalumatti achumatti dhumu du'aan namaa kun waan lakkaa'amee hangana jaamee kuni baay'ee rakkoo cimaa keessa jira gaasilaa rabbumatu nuuf jira. Egaati magaalli Sanbatee kun torbee tokko olii humni koloneel Abiyyi kun marsee tokkuma sinama jettan namni achi keessaa akka hin baane godhaa ture ammoo yoo warri TPLF fi OBO'n kun jabaatee dhufee Sanbatee qabatee keessaa achi baanaan deebi'ee rukutuun isaanaaf hidhamillee yaadamaa ture amma humni OBO fi TPLF kun yoom achi seennaan warri kun xiyyaaraan boombii itti gadaruu eegalan. Amma isaan kalee ganama seenan kaleessa ganama afaan barii lafti yeroo bariitu kaleessa ganama humni isaanii humni wabooti fi TPLF kun seene ganama kana erga yeroo isaan seenan magaalaa akkana moggaatti achirraa bahanii magaalaa kanarraa akkana achi walumaanuu gaa uummanni as keessa waliin jirru kun isaanii waliin rukunnee isaanii waliin humna gartee nuyi sanga dandeenye isaaniin waliin itti makamnee gaa haarii kana dura nu keessa jirtuun gaa asitti hidhamnee gaa waan baay'ee haaritiin baay'ee nutti dhaga'amuuf nuyi humna taalee isaan waliin gargaaree hanga tokko kana achisistinee isaan amma humna dabalatanii xiqqoo nu dura dhaabbataa jiran jecha amma naannawa magaalaa Sanbatee kanatti garbii bakka jedhamutti asitti humna baay'ee horatanii biroonis maddi kanaan akkana magaalaa Sanbatee kanarratti nurratti roobutti jiran akka bishaaniiti garuu ni injifatamanii waan ni injifataman dhukkaasuu kan isinitti hin dhaga'amanii. Ni dhaga'ame. Dhukkaasuu bara addaan hin kutanii iddoo bara addaan kutanii altoo xiqqoo qullee addaan kutanii akka waan barra wanni kun maallaqaan oomishanii as waan itti haranii miti akka waan biyya malafaa gartee biyya oomishaniituma saraniiti malee kun waan dinagdeen bitamee namarratti haramu jameetuma lakkaa'amu. Rabbiin guddaan garuu humna isaanii kana tokko rabbiin warra maseetuma gaara keessa lafadhaa kun warra lafadhaa humna waraanattis baay'ee gartee rukutaa jira garuu akkuma kanaan ammoo nyaatamaa jiran ammoo isaanis garii lola kana osomaa garii achiin loluu ijoolleen qaxxaamurreedhaan murteetti of duubatti hambifte ilaali lola kana duubatti hambifte waraanni duubumatti hafalaal waraanni isaanii kun waraanni koloneel Abiyyi kun qaxxaamuratti jedhanii boodatti hambisanii akkasumatti boodatti hafteetuma huu harka kennatu itti dubbiin biraan jirtu laal akkanumaan nyaatamaa jirti ijoolleen akkana taasisuun ilmaan Oromoodhaa kan goomsanii as fidanii baay'ee garaanu nyaata. Gaafa amma isaan galgala seenan kana halkan hoggaa isaan nutti waraanni wabooti fi kun hoggaa nutti dhiyaate halkan maraannetti ijoolleen irraa magaalaa moggatti irraa kan baate dhokattee achitti kaatee halkan yeroo dhukaasatti banne bakkumatti gaara tokko gaara cinqis jedhama gaara kanarraa makiinaa oraalii 8 bu'ee erga qabate ijoolleenti gartee keenya dhukaasa duubanitti jalqabnaan bakkumatti gaara kana gadhiisanii magaalaa Sanbatee yeroo seenan dhukaasa tokko malee waraanni wabooti fi ishee deejan. Kanaafuu injifannoon kanuma uummata dhungurfamaati. Ni injifannaa hungaasee rabbi bahe jettee numa baati. Uumaa waan jennu tokko hin jiru garuu mootummaan kun badiin isaa gabaabbatee jira. Hanga tokko amma isa bubbushuus hin qabu silaa namni badii ka'e nama galaafata akkuma Oromoon jettu. Kanumaaf uummata Oromoo dararaa jira jecha. Laali dhukkaasuu kana laal. Haraa jedhe laal duratti haraa jiran. Ka'ee galgala kana akkasittiin dirooniin isinitti gadi boombii araa bulan irratti dabalataan bariisaadhuma arraa kanallee dirooniin kun deebitee dhuftee iddoo hedduutti boombii kana gadartee jedhu amma ka meeshaa waraanaa gurguddaa isinitti dhukaasaa jiran kanaan maleelleen kulleen dhugaa. Kana amma isiin naannurraa maraa jirti. Diroon amma adda baafatuu hin dandeenye. Diroon meeshaa amma madfi kana akkuma tokko dhukaasuun isaanitti dhufee lafadhaa isiin silaa amma nurra naannaa jirti. Fedhii diroon kana ta'e fedhii isaan ta'e isaanii asirratti garuu adda baafatuu hin dandeenye malee nutti gadi roobutti jira jecha mana jalatti jira akkana makannaa isiin isa nurra maraa jirti sagalee ishiidhaa hin dhageenye nurra martee dhuma isiin nurra martuu dhufee lafadha garaagarummaa qabu dhukaasuun isaanii dhufeetuma buudya yeroo kaan zifiltuu gubbaa lafadha. Amma magaala baate kana keessaa iddoodhuma manni oli gobbee jiru kanatti rukutaniidha amma ka jedhamu magaaluma walakkaatti gad aranii jedhu boombii galgalaa kana mee magaala Sanbatee kana keessaa eessa kasaan rukutan? Magaalaa Sanbatee naannoo masgiida guddaa kanatti marraa 3 rukutan laal. Masgiida guddicha laal magaalaa Sanbateedha. Mana wadaajoo jedhama uummanni dhaggeeffatoonni ijoolleen biyya keenyaa ni beekti naannoo mana wadaajoo kanatti laale marraa 3 darbatan ammallee
mana teeleedhaa kanuma moggaa masgiida jiraatuma kunis mana teelee kana keessatti darbatan. Ammas akkanuma hospitee naannoo mana baankiitti darbatan. Hulaa baankii fuulduratti darbatan. Ammas xiqqoo mana baankii Oromiyaadhaa kan jedhamu makiinaa tasaadii dheeratu moggaa kana dhaabbata. Tasaadii kana battalumatti gubee jira. Namoonni isa jala cicciisuuf walumaan gubatee jira kan moggaa isaa jijjiiru. Amma kun ka'edaati moo ka'edaa kanaati? Ka'edaati. Hayyee. Namoota kana garuu lakkoonnee hammana jechaan waan hin beekamne wallaahi baay'ee miidhaa guddatu nurra ga'eegaa kan ammoo manarra isarra hin bu'inis karri isaati lapheen tun kirkir dubartii jechuudha. Kaleessa yeroo magaalaa kana gadhiisan namoonni gari magaalaa nagataate beeti qaba akkana naannoo kakkana jiru magaalaatti beeknu ammaan sana baay'ee muddama cimaa keessa jirra rakkina cimaa keessa jirra gaa ammaas masgiida olii waajjira biratti sabbaa lama darbatan edda. Amma silaati madisiin kun wallaahi lakkoofsa hammana jireenya hin beeku wanni madisiin isaan darbatu jiran jecha ilma lakkaameetu hin beekamu namoota nurraa madaa'e jarumaa gartee waraanaa kana biraan dandeetuma isaanitti nu akkamaa jiran. Amma gaaffii guddoon kasaan amma akkasittiin magaaluma hawaasni keessa jiraatu magaala uummanni akkasii wal gobbee keessa jiraatu masgiida irratti teelee irratti mana baankii irratti lafaafti samiirraa gadi roobsanii kasaan hawaasa kana fixanii. Baadaa warri TPLF fi warri wooboodhaa lafa san seenanii immoo duruma karoora Oromoo Walloodhaa obbaasuu waan qabaniif kana tolchaa jiruu jedhama hawaasni Oromoo isin maal jettu maal hubattu dubbii kanarraa silaa qaamni wal loluu qabu osoo lafa jiruu hawaasa nagaatti meeshaa kana aranii akkasii fixuun kun maali dubbiin kun duruma hawaasa Oromoo Walloo fixuuf kan karoora qabanidha moo waanuma humni hidhate achi seenee jiru immoo mee dubbii kana akkamitti gartan isin? Lakkee nuti harkitti agarruuni durumaanuu osoo nu yaadanii magaalaa kana keessaa hin baafanna turre akka namni tokko hin baane jarri kiiloomeetirii meeqa jira fagoo jiranii dachaa fireetti wahuu hin jiran uummataan jedhitu uummata sobanii uummata kana akkasii hin baane godhan jecha laata waan isin ajaa'ibu jecha waan nama ajaa'ibu akka magaalaa kana keessa namni hin baane bar namuma gartee dhukkaasa dubaa gurraan dhageessu asiin jiru jarri fagoo jira hin sodaatinaa janii jedhamti jiran aroori gurguddaan kun magaalaa kana keessa deemanii makiinaan laale akka namni hin baane godhan jecha laata. Uummata kana walitti qabatanii uummanni kun duguuggaa uummata kana shanyii uummata keenya kana balleessuudha akka nuti ilaallu malee waraanni magaalaa keessa jiru waraanni gaararra fageenyarra baadiyyaarra godhaniifi qaxxaamurree godhanii deemaa jiran malee waraanni magaalaa keessa makiinaa takka dabarsu malee waraanni nuti hin jiru jecha hedduu. Kuni uummatuma keenya darareedha uummatuma keenya fixuudha wanni tokko lubbuu ilmaan Oromoo Walloo fixuudha wanni tokko wanni biraa hin jiru jecha waraanaaf darbatamuu miti kun waraanaaf darbataa jiran nurratti darbataa jiran. Durdurumaan waan duratti xiyyeeffatanii magaalaa kana odoo waraanni dhufniin duratti itti shirgoranii ilaali karaa baha hunda waardiyyaatti godhanii akka namni keessaan baane dhowwanii fakkeessanii nama gartee waraqaa eenyummaa qabu malee akka hin seenne akka hin baane godhanii isa seenu maqaan nan isa hin baane laata akka hin baane dhorganii akkasitti uummata asitti kuusanii uummata keenya kana akka lubbuun uummata Walloodhaa kun dhumuu barbaadudha jedheetti kudhaanii akka gartee xiinxalleetti ilaalletti. Ayyee gaamee dubbii kan booddee deebifnee bara 2018 jalqaba 19 deebifna 2018 dhuma yookaan 19 kana keessa akkuma amma hawaasa Oromoo Walloo irratti samiirraa abiddatti gad aran kana kallattii lixa Oromiyaa kana godina Qellem Wallaggaa fi Wallagga lixaadhaa naannoo Laaloo Garee jedhamu faa kanatti Laaloo Nooraa jedhamu faa kanatti ka Gidaamii fi Beggii gidduutti argamu lafa kanatti kunoo samiirraa akkuma amma isinitti abidda roobsan kan abidda gad roobsaa turan hawaasa Oromoo irratti yeroo sun raawwatu namni hedduun shanee fixaa jirtu obbaasaa ilmaan abbaa gadaa jabaadhaa jechaa ture mootummaa kanaan mootummaan kun mootummaa Oromootii jechaa ture gaafa Walloon dhumu gaafa Gujiin dhumu Booranni dhumu gari lixa Oromiyaa kun lixi Shawaa kun dhumu akkas jechaa ture namummaan Oromoodhaa jedhee dubbatu orummaan ayyoota jedhaman warra akkas jedhan hin dhibne ammoo waan kun kunoo deebi'ee naanna'ee guyyaa saafaraan osoo addunyaan argituu kun hawaasa Oromoo Walloo akkasitti obbaasaa jiru yeroo Oromoon Walloo akkasittiin lafarraa duguugamaa jirutti magaalota Oromiyaa garii keessatti torbeedhuma darbe kana kan arginu yeroo itti mootummaa Koloneel Abiyyi kana tumsuudhaa fi namummaan afaan Oromoo dubbatu kun gadi ba'utti argina kun amma waan qaanii waan ceeraa waan safuu waan namaa waaqnillee waan hin jaallanne waan akkasiiti waan kun egaa warri kaanii dirqamaan baanii warri jedhu jiru kaan immoo yeroo ni dubbatu miirumarraa mootummaa kana deggeree ka dubbatutu jira warra kammeessin attamitti laaltan Oromolleen akkamitti laaluu qabdi warra kana maali dubbiin kun attamittiin hiikama?
Nusigaa uummata Oromoo kun sila uummanni Oromoodhaa itti himamaa ture hayyoonni meeqaatan itti himaa turanii dhagahuu didanii sila hayyoota meeqaatamtu himaa ture. Garuu wanni nu balleessa sila namoonni nurraa ta'e garamaa fi qoonqomaa janiiti wama har'aa fi boru ittiin oolanii iskaan ittiin qalaman fakkeenyaan amma har'a nyaadhee boru haadun najjeef osoo qaramtee jirtu qoonqoo har'a nyaadhuuf jecha obboleessi keenyaa achitti osoo inni kun qalamuu kan achitti salaalu jecha dhaqee irratti gargaaruu didee dhaqee irratti bira dhaabbatuu didee dhaqee immoo uummataan akkanatti obboleeyyan kiyya kana fitu hammuma garatti biyya kana halkan lama halkan sadii wayin torbee takka. Buluudhaaf jecha walirratti ilaaluudha malee amma fakkeenya walloo kana fixanii achi darbanii ammaas Oromiyaas fixuun isaanii waan hin oolamne jecha. Laale amma gaafa magaalaa Sanbatee kana keessa hin gahin nuti eenyuun laalaa turre jecha laale. Achi immoo laalinni waytii kun uummanni dugugguruu kan jedhamu akka jirutti mandarri isaanii tokko namni ta'een isaanii kun namni hara irraa qabee kun amma kaarra qorii tokko namni jecha lafa lichi hin qabne gartee uummata gartee bara lamaati. Kanaafuu uummanni kun bakkumatti gandi isaanii gubatee hoon jira namni keessa gubatee isaanii gubatee ammallee walitti deemnee hamma nama dhume kana lakkoofsan hammana akka ta'ellee waan hin deemneef hammana jennellee himuu hin dandeenyu. Ammaas mee uummanni keenya bal'aan sagalee keenya kana dhaggeeffatu wanni waliidhaan yaa obboleeyyan Oromoo ilmaan Oromoodhaan marti dabaree nyaatamaa jirra. Namichi kun namicha gartee saffuu qabuu miti kan ammoo laalaa uummata Oromootiif qabuu miti. Hawwa takka rahmata ilmoo namaatiif qabuu miti. Kanaafuu ofirratti ilaallu jabaannee kokkeessa qabnee eganan bushinuu ka'aadha mootummaa kana gartee akka nurraa rabbisa balleesse akka nagaa hin jiraannu ka'aa tattaaffii godhaadhaa jennaan ilaale kanuma inni nama safuu qabuu miti dabareedhaan nyaatamuuf deemna hundi keenya hin hafu kuma wallaggaadhaa wallaggaa teenye takkitti buufate turre feesbuuka keessatti ilaalle har'a wanni wallaggatti ilaalaa turre. Nurraas kinoo gahee jira kinoo amma miidiyaan hin jiru waa tokko irraa isin erguu hin dandeenyu isin agarsiisuu hin dandeenyu kanaaf kinoo akkasumatti lallaallee tubattumatiif waa tokko yoo waraabnellee maaliin akkasii dabarsinu karaan deemnee hattaa waraabnellee ragaa funaannee isin bira dhufuudhaaf karaan dhufnuun hin jiru marfamneetti rakkoo cimaa keessa jira duraa fi dubri keenya diina rakkoo kana kee waan jirruuf ree kanaati ani waan hin jiru uummata Oromootiin kan darbee ka hafte tuurra jira ishii hafte kanatti walirratti jabaanne. Diina kana ofirraa konkolchuudha kanan jedhu kanuma. Isinillee faana nu dhootanii akkasitti nu odeeffatuudhaaf agartee sagalee uummata bal'aa biraan gahuudhaaf waan nu keessa jirru nu egaa dandeenye waan hin dabarsineef ergaa kana nurraa fuutanii uummata Oromootiin gahuudhaaf galata guddaa qabdanii yeroo dhukkaasuu ni dhagahan silaayee bineensa darbamutti jiru hin dhagahamaa jawwaala kee amma agartee haasoo keenya kana jedhuun silaa waan bu'aa jiru yoo ragallee viidiyoo arguu wanni fakkii isaa arguu maasan sagalee ni dhagahanii. Kanaafuu ilaa ammaa yeroo ammaa kun guyyaa wal qixxeedha. Ganamarraa qabee ilaa ammatti haramutti jira. Rabbiin gaa isin biraa isaa jiraatu hunda keenya biraa jiraatu rabbiin waasisuu fayyaa ta'aa jiraadhaa isin jenna. Kan amma dhageessan kun gara kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo magaalaa Sambateetti bilbiluudhaan odeessa guutuu Oromtichaa kaaba Oromiyaa Konyaa Walloo magaalaa Sambatee irraa argannedha. Akkuma afaan Oromtichaa irraa dhageessan mootummaan Koloneel Abiyyi galgala kaleessaa jechuun wiixata Sadaasa bultii 15 bara 2021 yoo xiqqaate gara marroo 16 deddeebi'uudhaan magaalaa Sanbateef gandeen naannoo sanii irratti xiyyaaraan boombii darbuu bariituu irraa jechuun Sadaasa bultii 16 bara 2021 humna xiyyaaraa fi meeshaalee waraanaa gurguddaas fageenyarraa dhukaasuudhaan magaalaa Sanbateef gandeen naannoo sanaadhaa barbadeessaa ooluu irratti odeessa guutuu Oromticha Walloo irraa arganne san dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan gara magaalaa Finfinneetti bilbiluudhaan haala hawaasni Oromoo magaalaa Finfinnee fi magaalota Oromiyaa kanneen Finfinnee marsanii jiran keessa jiran irratti odeessa Oromticha magaalaa Finfinnee irraa argannetti suniif dhiyaata. Sunis muuziqaa ce'umsaa kana booda eegala. Miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Finfinnee yeroo of kutaa magaalaatti keessa jirtu iyyuu dubbatuun kan hin barbaachifne sababi isaalii magaalaa Finfinnee akkaan hamaadhaan dhageenya. Magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota Oromiyaa kan ollaa Finfinnee kana keessaati namoota kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dhufanii kireeffatanii jiraatanii waraqaa eenyummaa malee mana ittiin kireessinaa sanis fidaa galmeessaa jedhani. Kanaanis immoo ijoolleen hedduun magaalaa Finfinnee naannoo sanii qabamanii hidhamuu isaaniiti. Magaalaa Finfinnee qofatu hin ta'in waan kun akka Bishooftuu Adaamaattuu gabbu'ee jiraatu himama.
Mee maaltu jira Finfinneef naannoo sana? Haalli biyya kana keessa yeroo duraa caalaayyuu baay'ee haala tasgabbii dhabiinsa haala baay'ee yaaddeessaa irra jirama. Keessumaa naannoo Oromiyaa kan taate magaalaa Finfinnee keessatti yommuu yeroo seenaa kana dhalattoota Oromoo ta'anii fi dhalattoota Tigiree ta'anii warra Tigireedhaan hundaadha jechuudhaan warra Oromoo ta'an immoo isin shaneedha jechuudhaan shanee waan jedhamus uummanni Oromoo hin beeku dhuunfaas hin beeknu. Paartii beekamtii hin qabne maqaa itti moggaasanii namoota baay'ee qabanii hidhaa jiru. Kaan immoo waraqaa eenyummaa kana irraa gaafachuudhaan namoota baay'ee rakkisaa jiru. Keessumaa wanti nama gaddisiisu waraqaa eenyummaa yoo si gaafataniif deebi'anii yoo waraqaa eenyummaa magaalaa Finfinnee qabaatte dhalataa eessaa dhalattee gaafatamta. Lixa Oromiyaatti dhaladhe yoo jettee ati shanee biraa dhuftee qabamtee hidhamtaa jechuudha. Ergaa wayii qabdadhamee jechuudha. Walumaa gala sakanteessa dabalatee haara waraqaa eenyummaa gaafachuu dabalatee bakka dhalootaa gaafachuudhaan dabalatee ijoollee Oromoo godina adda addaa irraa dhufanii kibba Oromiyaa, lixa Oromiyaa, giddu galeessa Oromiyaa adda baasanii mana hidhaatti guuraa jiru jechuudha. Dararaa kana jira jechuudha walumaa gala. Egaa amma tokko kan hundaaf qaqqabsiise waraana bilisummaa Oromootu magaalota addaa naannoo Finfinnee kana seenee jira. Finfinnee seenee jira sodaa jedhurraatii jedhama. Gama biraan kan dhageenyu oboon naannoo magaalaa Finfinnee kana jiraatuun isaan haqa akka ta'edha kan miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo dubbatan. Isaan immoo oboon manatti galaadha moo maali dubbiin kun? Hayyee dhugaadha. Wantichi waa'ee waan nama ajaa'ibuudha. Namni galaanni nyaatu oomacha qaqqabata akkuma jedhanii. Kuni naasuurraa kan ka'edha. Wanti biyya keessa ta'aa jiruu fi waan isaan gochaa jiranii waliif faallaadha. Waan wal argu miti jechuudha. Akkuma beekanii waraana bilisummaa Oromoo akkuma isaanii meeshaa hidhatee akkuma isaanii weel makaanaayizdi ta'ee riphee loltummaarraa gara konveekshinaal waariitti guddachuudhaan fuulaa fuulatti humna diinaa dha'ee yeroo inni buqqaasaa jiru yeroo addunyaan dhugaa ba'aa jiranidha. Ragaa ba'aa jiranidha. Isaanis ija isaaniitiin argaa jiru. Garuu yeroo ammaa kana maa'inni isaaniin fuulaa fuulatti dadhabanii deebi'ee dhufanii magaalaa Oromiyaa keessumaa Oromoo Finfinnee kan taate keessatti ta'ee kan isaan shakkan tokko akka shakkiitti kan dubbatamu waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa guddittii biyyattii akka marsee jiru magaalawwan Oromiyaa ganda baadiyyaa qabatee iddoo baay'ee qabatee akka jiru beekamaadha. Miidiyaan addunyaa isa kana ragaa ba'aa jira. Isaanis beeku ofii isaaniitii ba'anii lolanii dadhaban jiru waan ta'eef. Kanaaf amma qabatamaatti waan isaan shakkan yoo jiraate amma naannoo magaalattiitti waraanni bilisummaa Oromoo dhiyootti jechuudha. Naannoo magaalattii jechuudha. Karra shanan Finfinnee irratti karaa ba'aa Oromiyaa magaalaa Finfinneetti kan hojjetuuf kan baasu karra shanan irratti iddoo baay'eetti mul'atanii waan jiraniif tarii harka lafa jalaatiin meeshaas galfatanii jiraataa magaalattii fakkaatanii magaalaatti seenii jedhanii waan sodaataniifidha. Garuu wanta diinni sirriitti beekuu qabu inni isaan sodaatan kun bubburee erga ta'e waraanni bilisummaa Oromoo hundee cimsatee karra ba'aa magaalattii sana irrattis ta'e magaalaa Finfinnee keessatti yeroo inni socho'aa jiru jechuudha. Garuu isaan kaayyoon isaanii maa'inni waraanni bilisummaa Oromoo kun kan inni irratti hirkatee guddatee akkasumas sadarkaa kanarra ga'e uummaticha waan ta'eef uummaticha aarii ba'uudhaaf malee kana booda sochii waraana bilisummaa Oromoo kanaanis dhaabuu hin danda'anii. Isaanis kanaa yoo afaaniin dubbachuu baatanii laphee isaaniitti beekaniiru. Garuu maa'inni isaan amma isaanii uummata nagaatti haaloo ba'aa jiru. Uummanni Oromoo kan beeku qabu maa'inni waraana bilisummaa Oromoo dadhabaniiru. Waraanni bilisummaa humna isaanii ol ta'eera. Baadiyyaa isaan kaleessa katta'an itti bobba'aa turanii sabajjii lolaa turan irraa cabsee hari'ee gara magaalaa isaan qabatanii jireetti gara kaampii isaan qabatanii jireetti socho'ee rukutee buqqisaa jira waan ta'eef amma kan harkatti hafe magaalaa Finfinneetti qofa jechuun hin danda'amu. Yoon akka jedhanii sochoosu jechuudha. Maaliif argaan jira taajjabaan jira biyyattii keessa jiraataan jira waan ta'eef. Wooboo akkasa booddee deebisuu hin dandeenye baranii ammoo isaanii amansiisaniiru. Maa'inni amma isaanii uummata aarii ba'aa jiru jechuudha. Magaalaa Finfinnees haa ta'u naannoo sanaa Gadaamaa Bishooftuuttuu sabboontota Oromoo hidhaman kana keessa basaastota makaniitu hidhuu jedhama. Kana keessas immoo odeeffannoo argatuudhaaf hojii akkasii hojjechaa akka isaan jirantu himama. Hiriyoonni keessan miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo sabboontotni hidhamanii jiranii basaastotni akka isaan wajjin hidhamanii jiran beekuu yoo hin beekneti maal dhaamtaaf? Inni kun dhugaadha. Waa'een basaastotaa walitti makan hidhuu waan akkas akka jiru kun dhugaadha. Har'a jalqabni kun yeroo yeroo wayyaanii keessa sabboontota Oromootti yeroo mana hidhaa turre yeroo inni qabsoo fi gatii kaflaa turre keessa namoota itti makanii hidhuun yeroo sanas waan turedha. Isaanis guddisee wayyaaniitu waan ta'eef waan maqaleessa jirri isaanii gochaa jiru jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo sabboontonni Oromoo gaafa harka diinaatti kennaman gaafa hidhamanii kan hidhamee jiru hundumti keenya sabboontota jedhanii akka isaaniin goomne kan dhaamsa dabarsachuu barbaada. Fakkeenyaaf kan iddoon hojjedhu namoonni qabamanii hidhamanii jiru jechuudha. Bidduuma torbee kana keessa jechuudha. Namoonni kun amma hidhamanii jiru. Kan namoota kana basaase immoo namootuma kanaan dura isaanii wajjin jiraataa turanii sabboontota fakkaatanitti dhiyaatanii dubbii qaamanii hiisanii jechuudha. Maqaa namoota sanaa yeroo biraadhaaf gabaasuu hin danda'amu. Qorataa jirra.
Kanaaf namoonni akkasiin jiru sirrii himachuudha. Kana walumaa galaa qabsoon jiru summaa garamitti adeemaa jedhanii fi Oromoon mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiifachuudhaaf qabsoo jalqabee walumaa galaa galli qabsoo Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaa kabachiifachuudha. Isa kana beekee uummanni Oromoo durii caalaa daran tokkummaadhaan jabaatee qabsaa'uu qabaa jechuudha. Isinis uummata keessaniif sagalee waan ta'aniif guddaa galatooma galanni keessan bilisummaa ta'u. Kamaa isarratti san dhageessifne gara magaalaa Finfinneetti bilbiluudhaan haala hawaasni Oromoo magaalaa Finfinnee naannoo sunii keessa jiru irratti odeessa argannee san dhageessifnedha. Akkuma afaan Oromticha magaalaa Finfinnee irraa odeeffannee sin dhageessifne irraa dhageessan qaamonni mootummaa Koloneel Abiy sakatta'amaa magaalaa Finfinneef naannoo san keessatti geggeessaa jiraatu. Yeroo sakattaa kana geggeessanis waraqaa eenyummaa laaluudhaan yoo Oromoo taate addatti ammoo lixa Oromiyaa irraa kan dhufte yoo taate qabanii mana hidhaatti darbaa jiraatu. Mana hidhaa keessattis ammoo basaastota waliin Oromoota hidhuudhaan hojii basaasaa jabaa Oromoota hidhan irratti geggeessaa jiraatudha. Kan Oromtichi magaalaa Finfinnee irraa odeeffanne kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaatti meenus isan dhageessifne. Akka waliigalaatti ammoo kaaba Oromiyaa konyaa Walloo Magaalaa Sambateetti bilbiluudhaan haleellaan xiyyaaraa fi humni lafoodhaa kaleessa galgala jechuun Sadaasa bultii 15 bara 2021 irraa qabuudhaan haga kibxata irraatti hawaasa Oromoo godina Walloo Magaalaa Sambateef naannoo san irratti kan kanaa duraarraan bifa adda ta'een itti fufee ooluu irratti odeessa arganneef gara magaalaa Finfinneetti sammuu bilbiluun haala hawaasni Oromoo naannoo sanii keessa jiru irratti waan odeeffanni sin dhageessisaa armaan baaneerra. Akka waliigalaatti ammoo duguuginsa sanyii qindaawaaf barbadeeffama qabeenyaa mootota koloneeffattoota Habashaa darbaniif kan ammaan Oromoof Oromiyaa irratti raawwataa jiru kanatti xumura gochuuf haa ijaaramnu haa hidhannu walis haa hidhachiifnu waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo oboo lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne tokkitti biyya isaa Oromiyaaf saba isaa Oromoof kennee falmaatti jiru waan dandeenye hundumaan atumsannu. Addatti tokkummaa Oromummaa fi akeekaaf galma qabsoo bilisummaa Oromoo kan walabummaa Oromiyaa mirkaneeffatu bilisummaa Oromoo dhugoomsuu fi mootummaa birmadoo Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabbatu giddu galeessa godhatuun falmaa keenya finiinsuun furmaata waaraa Oromoof Oromiyaaf waan argamsiisuuf kanatti fuuleffannuu dhaammataa waan arraaf qindeeffanne harmarratti obbaafne irraa isan dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaasaniin jechaa hanga sagantaa keenya yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaan turaa.